Nothing follow. Okay, how much it you, how much it? Thank you. Let's go. You, how much it? I am mean that you, I am playing, how much it? Okay. What did you tell? What did you say? Why, how much in playing next day and Wednesday? Oh, how much what? How much we spend here? Yes, that is matanabachu as punishment in jumping and putting matanabachu or shower. Yeah. Every Friday. Every Friday night. Yeah. Adil, he said if you don't mind to follow him. Okay, me I follow or come next tomorrow. I am next to with you. Thank you. Welcome. Where are you from? I am from Shimali Sabdisa country in Gadargibu. Where? Gadargibu, Shimali Sabdisa country. Because your style, your clothing is like Berber, Amazigh. Your the style, you have good style, like scarf, dress. Okay, you need my style? Yeah, that's nice. That's good because it's like all this gold. Your style is really nice. Yeah, this is my nature is not the filter. This is my nature is color. You thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thanks for coming. Have a nice day. See you. Saya sudah TikTok irratti miti. Astaghfirin ke dullatti adikot nauta daran dusi hada lukot besano follow kiya den magan kan ke follower kiya barsano yu. Sanu yu follower kiya tademo indet ya de nama kana qashini kana ana kamti follow godan ya de indet nama akami anbar nama lalle follow godabara nama lalle follow nama ga follow ulali follow godan akamitti follow si godhe dogongora keessa follow si godhe nama follow godhu si follow godhe muta kasaaru yoo nama faranjii waliin oolee faranjiinu jechuudha kabajamu inni maannaan jedhama haga ingiliffaa suniini istaayiliin kan kee hunduu gooldiidha ni bareeda waan goldi ni jaaladha jedhe inni Hasasa. Nuti faranjiinu yoo haga keenyatti nu kabajite faranjiinu yoo dhaabni nu kabajite nuufi wonna dhaabte. Taatee nu dhiisii arbii sodaadha. Nu dhiisii. Isi bara biyya faranjii isin ta'u waan jiru barani haga mara biyya faranjii takkitti rakkaminna fiduudha biyya dhabar. Haga macarraa faranjoota qaban bar irratti sa'aatii kana faranjoonni sa'aatii kana harkiisin kee ajaa'ibaa keessa jira. Haga ammaa faranjii takkitti irra leellanne. Gaafa na fuudhe san meebi waanuma hundaan daran isii caala ta'ee gaafa argamu gammachuun irraa argata. So achuma keessa kara keessa haaba naa taatee kanaaf sanuma barbaada miti aan allaqa. Kanuma sidduu anni. Bakka kanarratti saaraati ifumaaf hin yaadde malee nama kaaniif hin yaadne sammuu ta'e malee nama kaaniif hin yaadne na fakkaata salphishii jaamatan. Ya, thank you, Abisho. No, I'm not going to Sara, Toko Fire at the moment is not to go to
Wanni itinaaso kun alama qiyama asartan alama qiyama wajira musammal fi yero amma kan ira da yusuf koi ismi ana tu gaafi kana na deemsi jedheeni yaa baqa garaagarummaa kee yaada kee ibsatteerta galatoomi akkuma ati yaadde rabbi si haa godhu yaa akkuma ati yaaddetti akkuma ati wanti yaada keessa qabdu si haa qanna usiin jenna so ani gara kiyyaan keessa hin jiru hunda kana keessayyuu jabaadhaa. Kophaa barbaadda barato so kophaa dhuunfaa keetitti sharing is caring jetti shariyaatu eeyyame dhiirri haga afur fuudhuu siingiliidha gurra keessanitti calo. Yaa akkas dhiirri wallaahi mustahiil addunyaa kanarra dhiirri jaartii takka fuudhee maa bareeddimi nuura dheeni feetoo taate dhiirri gara biraatti ol jedhee naa wallaalu nama biraan qabu yoon fuunallee hin qaba. Ayala gizee qaba namni sun kan amanuudha beekudha. Bakka furfuuchuu kana dhiirree kam jaallatti subhaanallah Adam. Feetii bara wallaahi feetii kara fuullee ribaa qaba akka kanatti. Ambaree dhimma lodaate ol ka'ii fuudhetteeni bara addunyaan tanarra namni isaaf si gahu hin jiru. Yoo habiibti yaan gizee tokko jechuudha. Dhiirri haga afur fuudhutti siingiliidha. Dhiirri tokko haga afur fuudhutti siingiliidha. Deeboo safnaan iskiriishaat godhatee lafa kaa'ate reediin. Situ ragaa ifitti ba'e jedhee. Innaa akkasii warra dhiiraa warra fuudhuu barbaadu. Normiyyeen maatii bakka ammas gaaffii biraa kaasime akka gaarii jirtarree. No gaaffii warra dhiiraa kan gaafattu barbaanna qacaaraa shamaraa kennitee turtee gaaffii nurra barbaanna nu amma egaa irra fudhaa deebisuudhaaf. Usmi amma ati si gaafadha sinarraa kaasa. No bilorraa kaasa hiiko. Jaartii teetii fi obboleettii tee wajji deemta imala. Dirqama karaan itti seente sun of duuballee deebuu hin dandeettu. Bakka deemtu sanillee karaa sin dabarsan qabamtee jirta waraana wayitiin. Dirqama nama tokko jaartii teetii fi obboleettii tee keessa nama tokko ajjeesuu qabna. Warri immootu nama tokko hin argattu gonkumaa yoo nama tokko qofa wajjin gasdhiifne siin jedhan eenyu kennitee deemta. Jaartii dhiyyaan kanneen deema obboleettiin lama danaan dhalattu. Tabiraa fuudhuun hin danda'a. Dhugaa hadhooftu. Maal jetta gaaffii irra deebi naan galle irra deebi gaaffii. Haadha manaa ta'eetii fi obboleettii ta'e hojjetoo deemtu nama tokko kennii jedhan. Fedhan ajjeesan, fedhan waan fedhan godhan deebitee hin argattu. Okay, obba jaartii kenna ka jaartii afaan isanii maal godhata biraa fuuna. Likki jedhaa ba'a. Waanuma sirrii. Obboleettii wayi deebi'aa. Dhugaan jirtu kanuma yaa sirrii. Akkattuu kaasee bantii maal godha akkattuu jiruu nu dhabaa jiranii duutee yoo dhabanillee maaf mushkila adeedha. Yaa dhugaatu ina dhoofti malee dhugaan kanuma. Wallahi takkallee waannoo xaashaa sirraa dantaan qaban isaan ka barbaadan isaan lamaan keessaa nama tokko malee sinaan keessanillee sirraa ni Gaaffii sasalphoo akkanaa sun ta'in gaaffii kabbaadii akka duratti shamara gaafattee san barbaadna nuti gaaffii wannooti. Indeemiftaa. Deebisuu yoo ta'initti yoo yaalanillee rakkoo miti. Okay, usmi amma haati manaa kan kee ati hojii jirta nyaata hojjetti. Nyaata feete wayii aynati hojjettee nyaata isiin hojjette kana daa'imni isii bilbila isii hiriyaa isii ka dhiiraa ka duraanii boyfriend isii ka duraanii ka bilbiluuf jira osuma atiinuu si jala jirtu jechuudha. Daa'imni kun silkii inni bilbileessan hodoo isiin hin argin silkii daa'imni silkii haadha kaasa. Haateer amaal hojjettee nyaata jedhaanii Micaan nyaata siin hojjette san aynatiidhaan hima maqaa dha'ee kana hojjette jedhee namticha kana hima boyfriend ka isii ka duraanii kanatti. Gaafa ati galtu namtichi kun si bilbilee odoo ati nyaattee dhuydee isii hojii kolfaa jirtu. Bari nyaata mana kee dhufee nyaadhee dhugee deemee
nyaata siin jedha nyaataa iftu kana anatu dhufee nyaadhee irraa deeme siin jedha nyaata kana bifa maal hojjettee nyaattee jettaan gaafatta waanuma namatti hin ta'e hojjette kana inni si hima maqaadhaan amantee yoo isiin waan kana si himte irraan beeku na bira namni dhufe hin jiru jette dhiistamoo namitti ta'e kan irreebdaa biikoo deebisitti bilbilamee jiraata